السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني خبجم توتا هردوف توتا ماتي يوتيوب channel خيا أكم يتنا غاشني باكم جرتنا نغني هو خجلي سرا بوك لغاف غارت إسنا ada commotion ninja ndi khashanu na ga bjan faya jirtu jirenyi badada mal fakato khota mi ara wolin bashanna ay holin gabbani wolin bashanna mi ardi rabbi tana da wannan aran ta roba jaba no gure gida ta kalle shi ne saka jaba bareda ana hinga gabbaye wani shin da wace su da de ma aji tuda na walin da watani jeti haka bashannan tani sabdin ka ba mali fi jinam watu wa wan babbare dur ku wanna mate tolo sani fu farde wana kanati wan babbare du kana kan hunda tu jira yato da kille shi rabbi wan fakatu sami rabbi akana fakati نفعنا ترى خانجر وما كوبي خيات نفيدا نفينادا وانا جدا سنداو شنو وان غير راي وان قلبي نما بوارسن وان سمونا ما تبتشيسن غمتشيسن اسم بواسن سينا سينا هاي نام كان aku jira nama ko masadi gaisani namni lama nama ko masadi lama na jinagre jada tidak wala mamalle sena kaftani len sena sinina kujira warra mo barres di bukala ka isa fulan ka jawat ni na kujira ol sen anis ninja ka bajam tota hor doftota bonsato kaisani subscribe bulun daga tina anis ninja hakuma mu tankan jabada da telfo fa ne telfa ti dabala mada ninja ka bajam tota hor doftota khiya mi ho tawalin da wannan warda kana isin dawachi sun kaba ada jatammo ardi sami wana berbada ni sini dawachi kara ko ulo duru atis wam barredo wam bashanna siso kaba de ni sini dofa la me sami kana da wadda kara ful duru atis kabete ni sini dofa yachu ani wanta kawani shimbar badne raif duba indebu wanta kalef duba indebu wan shimbar badan gurrom mata hinya busuf sagale ummata oromo to raf kopi kara ful duru atis umurai tinjira wan barbaadanin hara kopi ajaiba qabatu ne hara fuuldura qaduun jechuudha maaliif fuula duratti kopi adda addaa qabachuun keenya karoora malee rabbiin nama guuta garuu karoora qabanneetiin jirra haala danda'ameen gurra uummata oromootiif ta'u sagalee uummata oromootiif ta'u akkasumas asiin dagatina hayyoota keenya kan mana hidhaa jiran akkasumas lagannaa nyaatarra jiran akka du'aa godhuuf hin daganne asumaanuun dhaamsa isheetti dhaama du'aa godhuuf hin dagatina hayyoonni keenya ija uummata oromooti anaaf du'aa godhuuf hin dagatinaadha hayyoota keenyaas jabaadhaadha du'aa godhaaf isiniin jaa kamana hidhaati rabbiin nuuf baasu osuma taphannuutu tapha keessan kun nu jeeti beeke kaane siyyaati ciise kanaaf jidduu tanaan fardi qonna kofalchiisee farda ifachiisu jira mee usaa biyyeen irra naqa akkasii isiniin jaa hayyoota keenyaaf du'aa godhaadha ayyoonni keenya kamana hidhaati nuuf baani akkanattiin qabadhee gaa qabbana tana keessa hunu gabbee gurra keessan buusuudhaaf ani qophii hunda xumuradheen isin faana jira isin mana keessan teessanii tiraajii mataa irra kaa'attanii kumbula keessan uffattanii bilbila keessan banattanii kabajamtoota jaalatamtoota shabakaa keessanii akkasitti kabajamtoota hordoftoota chaanaala boonsaadha kabajamtoota jawwaala keessanii akan daganne na hordofu adara keessan nan dagatina na hordofaana faana tura waan isin barbaadan dasiniifin fida waan isin barbaadan mee waan kana nuuf diiboon sanaan jaa waan barbaadan fidiyoo takkayatiin bakkaan fedha dhaqee isinii fida mee waan feetin goshishii wajjin laal magaalaa sana baheen waan barbaadan isinii fida feetin dhukee keessa daaraallee seniiti hojjettan daaraallee isinii seenatiin dhufaa jechuudha maaliif isiniin jaaladha gaatanaa hin isinii akkasii dhufa akkasii mee daawwad haqmee na wajjin daawwadha akkana daawwadha alamee aadii rabbii tana waan fakkaattu xiqqishamu irraachidha waan mee kana laal waan kana bu'aaraa xiqqoof bu'aarree kan walitti deebinu ta'a daawwadha haga asirraa achiitti xiqqoo isinii kara booda akka walitti deebinu ta'a jechuudha. Maal najaami? Waa'ee dama nama kakkaan argee. Mee manama bareedaa gartee walleen.
bareedina qofa seetaa nama gaariillee yeroo harkan nama jaalatanitti himan jaanii dabarsii mana dahabaa nageessee hayame lootii mormaa hojjetamoo ka gurraa hojjetamoo ka qubaa hojjetamoo bara kanatti na uffisaa bultee dama naamaani. Anummaan kunmoo ee anis duba wayin taphata manaamuma eda rabbiin nagarsiise osoon si hime fuuteessime lal anumaa gartee mana dahabaa si geessee hamartii qubaati faaya mormaati ka gurraati tokkollee yoom hafewa anumaa filee sibbituuf wanna jechaa jiru abbaan kee dhufanii kafaltii barbaachisaa kaniin sila ani kafaluu qabu san isaanii nurraa kafaluu rabbiin agarsiise sitti akkuma isin asmaatti dhageessan kana dubbii qoflaati jira beeytanii akkasi deebisee finiinis beektaa shamarri gizee hiriyaan ishii takka waan maddaa bitattee filima si yaadde beektaa jirre filima yaaddanii beektaa isin saniifuu deebii qubsaa kanneef akkana laal deebii ajaa'ibaa kanneef jira akkatteetii jirti jechuudha. Saniifuu jidduudhaan haati bu'aartanii jeetiin qilleensarra isiniif kaa'itti bu'aartan jeeti kaniin abdadhu hundi keessanuu warreen viidiyoo kana laalchan laayik godhuun irraanfatinaa namni hangammaatti laayik godhillee ni jirtanii laayik godhaadha laayik hin irraanfatinaa hamma laayik godhuteen turlee atillee isin harka laayik godhime akkasiin isiniin jaa daawwachuun keenya itti foofaa miila la'attii tubbii waan fakkaattu. Yeroo takka jeeshii tanaa daara baasuu waan jiraati daara baasaa iyyuma teessanuu isiniin jechuu barbaanneeti haa waa'ee kana qabannee isiniif dhufne jechuudha. Haga dhumaatti nu faana turuun irraanfatinaadha jechuu kiyya afaana tura. Yoo kan ilaallu taate qilleensa biyya keenya goofaan keessattuu hin jiru qilleensa Oromiyaatti beektaniin ardii rabbiin bareeddi kun egaa ardii wanni hin bareenneef muka hin qabne. Mungkin adda biqiltuuwwan abaaboowwan garaagaraa yoo kan qabaattu taate ardiin tun ardii ajaa'ibaa akka ajaa'ibaa bareeddii maaliif tuni waata kan qabdu samii yeroo roobni jiru akkana bareeddii jechuudha asittillee hara fardoo taate kaneen isin geessee farda biira isin geessee isin daawwachiisuu fedheetti jechuudha ilmoo fardaatini ilmoo fardaa baay'ee jaaladha ilmoo fardaa sana maaliif ilmoo fardaa miskiina bareedu takkala isaan hundinuu farda babbareedoodha yeroo nan isin daawwachiisu jiru sana qorra keessa gabbeeti jaaketaa haadhee isineetiin as ba'amu kam isiniif garsiisu jaaketaa haadheen qabbana tana viidiyoon isinii marajee gabbee viidiyoo maraa jira jechuudha qabbana namni gabbaa hin dandeenye dhugaa rabbi bar qabbana ajaa'ibaa roobaa bulee roobaa jiran mallee roba ajaa'ibaati jechuutti jiran mallee hunoo halkanii roobaa bulee guyyaas roobaa oolee jechuudha. Isinii kun viidiyoo irraa isinii shaalat godhee isin gammachiise jeetiin dhufe gaa'eeti akka isin narratti hin dirnee sabdiin qaba. Narratti hin dirnee kottu daawwadhaadhaan isiniin jaha. Deekishamee wayin isin irra kaayamoo kamimoo akkanuma tatteessamoo wayin irra isinii kaa'ame. Makasih isin jaha obboleeyyan kiyya haga dhuma viidiyoo kanaatti daawwadhaa like subscribe warrin chaanala kiyyaaf haaraa yoo taatan boonsaa tubjaadha yuutuub keessan gama gubbaatti barreeffachuudhaan like share subscribe godhuu hin dagatinaa boonsaa tub keessanii kan uummata Oromooti waliigalatti kan uummata Oromoo fi Oromiyaati tajaajila afaan Oromootiin afaan Oromoo fooyyessuu afaan Oromoo karaa sadarkaa addunyaa dorgomsiisaa godhuudhaaf karaa fuulduraattis kan hojjetu ta'a jechuudha boonsaa tubi karaa fuulduraa qophiiwwan bashannanaa kan ajaa'ibsiisoo afaan Oromootiin kan qindeeffatee isiniif dhufu ta'a afaan Oromoo keenya guddisuudhaaf karaa fuulduraa akka ittiin carraaqnu ta'a jechuudha. Chaanalli boka boonsaati boonsaan kan Oromooti daawwadhaa waan garaagaraa kan isin bashannansiisan qophiiwwan bohaartoo bashannansiisoo ulfina akkasumas koomediiwwan garaagaraa diraamota karaa fuula duraattis waan ajaa'ibaa qophii ajaa'ibaati kan qabannee dhufnu karaa fuulduraatti yoo karaa binu nuuf ta'u taate waan ajaa'ibaa bashannansiisa karaa fuulduraa qabannee kan isiniif dhufnu ta'a jechuu yoo rabbi nu fedhe saniifuu nu faana ta'u nu jajjabeessuun chaanaala keenya boonsaa tub subscribe godhuun maatii YouTube chaanaala kanaa ta'uun irraanfatinaa isiniin jaa.
أنا بوليس قيشني بونسا حمد يوخان جنجلشاد حاجة دم قبي خناتي وانا ولين ترتني في دو غلطوما الفادان سنينجا بونسا توب كيسني سبسكرايب لايك شير قدون ماتي يوتيوب channel قناة ونران فتنا نتنينجا قبي سان قبي تناتي ساني جنجلشا وقام بونسا توبين كان نبيتني بونسا حمد مكادلو تخوتي ولين نجان كيسنا في جرادا الفادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.